Guyyaa dhaggeeffattoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kamisaa am jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessa arguyyaa mirga namoomaa idil addunyaatti haalli mirga namooma Itoophiyaa maal fakkaata? ከሁለት ዓመት በኩል ወዲህ waggaa lamaaf walakkaas dhiittaan mirga namoomaa akka duraanii gama mootummaan jira jechuun dandeenyu yoo xiqqaate mootummaan kallattiidhaan wayita mirga dhala namaa miidhuu hin argine. Tajaajilli Itiyoo Telekoom naannoo Tigraayitti akkamiin addaan citee ibsa dhaabbatichaa isan beeksifne. Deeggarsi naannoo Tigraay dhaqqabu dhaabbileen deeggarsa namoomaa himan. Gareewwan lama haala sakatta'anii waan jiru akka adda baasaniif garas ergineera. Gareen tokko kaleessa karaa raayyaa irraan darbee qorannoo isaa xumureera. Oduu biraallee qabadee dhiyaadhaa. Aan asli galgalooti nu waliin tura. Naannoo Tigraay keessatti kan argamu dameen Itiyoo Telekoom riijinii kaabaa qaamiin beekamneen sadarkaa afurii tajaajila dhaabuu isaa hoggantuun olaantuun dhaabbatichaa Fireet Tamiruu himan. Dameen Itiyoo Telekoom kun halkanum lolii naannoo Tigraay eegaleen tajaajila kennuu dhaaba. Hagammaa iddoowwan muraasa alaatti magaalota gurguddoo dabalatee naannoo Tigraay harki caalan tajaajilii akkuma addaan citeen jira. Akka tajaajilitti citee fi hojii deebisuuf hojjetamaa jiru ilaalchisuun hojii gaggeessituun olaantuun dhaabbatichaa Fireet Tamiruun miidiyaaleef ibsa kennan. Waayilkeen Habtaamuu Xibaabuu ka ibsa kan irratti argame tajaajilichi akkamiin addaan citee jedhee gaafadhee ture. Baay'ee galatoomi asli tajaajilli Itiyoo Telekoom kennu tajaajilli bilbilaa kan sagalee fi akkasumas kan intarneetii naannoo Tigraay keessatti sadaasa afur bara 2020 halkan keessaa sa'a 6 fi daqiiqaa 37 irratti ture kan inni addaan cite. Sababni isaa immoo buufataalee dhaabbanni Itiyoo Telekoom tajaajilawwan itti kennu keessaa riijinii kaabaa jedhamuudhaan kan beekamuu fi naannoo Tigraay keessatti kan argamu tajaajila dhaabuu isaa akka ta'edha. Ibsa har'a miidiyaaleedhaaf kennaniin kan isaan himani akka isaan jedhanitti guyyaa kan halkan keessaa sa'a 6 fi daqiiqaa 37 irratti ergaan gabaabaa tajaajilichi addaan cituusaa agarsiisu hooggantoota Itiyoo Telekoom fi akkasumas ekspertoota yookaan hojjettoota dhimmichi ilaallatuuf ergamuu isaati kan isaan himani. Ergaan kun isaan qaqqabee booda sababa isaa baruudhaaf gara waajjiraatti ol deebi'anii qorachaa akka turan haa ta'u malee sababa isaa baruun baay'ee ulfaataa akka itti ta'edha kan isaan himanii. Hojjettoota isaanii naannoo Tigraay keessatti argaman argachuudhaaf gama bilbila saatalaayitiitiin bilbilan illee isaan argachuu akka hin dandeenye hojjettoonni isaanii achi jiran illee achi as akka hin bilbilleefidha kan isaan himanii. Haa ta'u malee sa'aatiiwwan muraasa booda jechuudha haalli yookaan immoo naannoo Tigraay keessatti rakkoon mudachuun isaa erga barame booda sa'aatii 9 fi daqiiqaa 7 irratti iddoowwan biraattis haalli wal fakkaataan akka hin uumamneef tarkaanfii of eeggannoo fudhachuu eegalle jechuudhaan kan isaan himani. Haa ta'u malee erga raayyaan ittisaa magaala Maqalee to'ate yookaan guyyoota muraasa dura jechuudha gareen teeknikaa gara naannichaatti imalee akka turee fi sakatta'insa taasisuu isaati kan isaan himani. Wantoota gareen teeknikaa kun argate keessaa inni tokko viidiyoo kaameeraa nageenyaa yookaan immoo CCTV footage isa jedhamu jechuudha. Isa argachuu isaaniiti waan halkan sadaasa afur bara 2020 raawwatame jechuudha. Viidiyoo kana keessatti hojjettoota eegumsaa dhaabbatichaa kunneen ta'aniin alatti namoonni muraasni halkan sa'a 6 booda jechuudha gara qe'ee buufata magaala Maqalee keessatti argamutti dhufuudhaan hojjettoota eegumsaa humnaan gara alaatti baasuu isaanii sana boodas namoonni lama gara waajjirichaatti ol seenuudhaan bu'uuraalee misoomaa yookaan immoo meeshaalee Itiyoo Telekoom tajaajila itti kennu yeroo dhaamsan ni mul'ata. Sana boodas immoo namootni isaan miseensota humna addaa naannoo Tigraay jedhan qe'ee sana yeroo to'atan viidiyoo keessatti ni mul'ata jechuudha. Haleellaa saayibarii Itiyoo Telekoom fi dhaabbata biroo irraa raawwatee jedhanii himatame irra maal jedhan? Iyyeen sadaasa afur bara 2020 booda dhaabbileen mootummaa bu'uuraaleen barnootaa Itiyoo Telekoom dhaabbileen miidiyaa fi marsariitiiwwan akkasumas immoo sirnoonni faayinaansii biyyattii irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaan saayibarii yaalamuu isaatti kan isaan himanii. Guyyoota 14 keessatti qofa haleellaan saayibarii biliyoona 39 qabxii 8 yaalamuu isaati kan isaan dubbatanii. Tajaajilli kun kan intarneetiif ka bilbila Tigraay guutuutti yoom deebi'a? Yeroo ammaatti tajaajilli Itiyoo Telekoom Allamaxaatti guutumaan guutuutti deebi'uu isaati kan himame. Magaalota akka Daanshaa, Humaraa, Maayikaadiraa, Turkaan, Maayitsabrii fi Koram jedhamanitti immoo gariidhaan yookaan immoo hanga tokko tajaajilichi deebi'eeti kan jiru. Lixa Oromiyaa yeroo dheeraa fi tajaajilli bilbilaaf intarneetii addaan citee jira. Kan irraa wanni jedham jira? Dhimma kanarratti wanti dubbatan hin jiru asli. Galatoom Habtaamuu. Atillee galatoom.
Dhaabbati fannoo diimaa Red Cross Damee Itoophiyaa dhaabbilee deeggarsa namooma kennan kanneen akka UNICEF waliin ta'uun naannoo Tigraay deeggarsa kennuu hojjechaa akka jiran ibsan. Dhaabbatichi iddoowwan rakkoon jiruu fi deeggarsa barbaadan akka baasanii garreewwan qorattoota akka Tigraay fi magaalota kaaba Oromiyaa kaaba Itoophiyaa jiraniitti erguun ibsan. Hoogganaan itti aanaa dhaabbata fannoo diimaa Itoophiyaa obbo Ingidaa Mandafroo. ከመስቀል ያው ሁማኒቴሪያን ስራ ነው የሚሰራ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታና አምቡላንስ hojiin dhaabbata fannoo diimaa inni ijoon tajaajila deeggarsa namoomaa kennuudha. Tajaajiloota akka ambulaansii, dhiyeessii qorichaaf meeshaalee wal'aansa fayyaa biroo akkasumas maatiiwwan sababa hokkaraan adda bahan walitti deebisuu irratti hojjenna. Erga rakkoon Tigraayitti dhalatees kanuma hojjechaa turre. Garuu akka kanaan duraatti hojii keenya hojjechuu hin dandeenye. Sababni isaas intarneetii, bilbilli, ibsaan akkasumas misoomaawwan bu'uuraa akka duraaniitti hin jiran. Kunneen hojii keenyaaf danqaa guddaa ta'aniiru. Rakkoo Tigraayitti dhalate booda hanqinni bishaanii akka malee waan mudateef boottee qabnutti fayyadamnee qaawwa kana guutuu irratti argama. እሱም ከተማ ውስጥ በተለይ ክሪቲካል ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ የውሃ አደላ እየተደረገ ነው። jalqab gaaf lolii eegalee ambulaansoniin isaanii irra isaasan rukutamuu ka dubbatan obbo Ingiduun ergasii akka duraatti tajaajila kennuu akka dadhaban dubbatan. የሁለት የአሰስመንት ቲም ልከናል። አንዱ ቲም በዚህ በራያ አካባቢ አድርጎ ማይጨው፣ ጨርጨር፣ መሆኒ gareewwan lama haala sakatta'anii waan jiru akka adda baasaniif garas ergineerra. Gareen tokko kaleessa karaa raayyaa irraan darbee maayicaw, carcar, maahonii galuun qorannoo isaa xumureera. Har'a immoo Hiwaanee fi Abahaalaa keessatti qorannoo erga geggeessee booda borgara addi guddoo imala. Gareen kun haala naannawa sana jiru hunda sakatta'ee qaawwa jiru erga adda baasee booda tajaajiloota kanaan dura kennaa turre kennuu eegalla. Tajaajilli nuti kenninu haala kanaan duraarraa fooyya'aa ta'a. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an akka deebi'anis ni hojjenna. Kana qofas osoo hin taane gareen gara Beenishaangul, Konsoo, Shaakoo, Beenchii imalees jira. Guyyoota itti aanan keessatti gara Daanshaa, Shiree, Maayikaadiraa fi naannawa sanatti UNICEF waliin ta'uun deeggarsa erguuf jirra. Qorichootas gara Maqalee ergineerra guyyoota muraasa keessatti ni raabsamu. ወደ መቀሌ የላክነው ቃል ቦታ ላይ ደርሶ ዲስትሪቢዩት እናደርገው ይዝን በሚቀጥሉት couple of days Dhaggeeffattoota keenya oduu gaggabaaboo jalqabaan Finfinneetti namoonni COVID-19 qoramuu fedhii qaban buufataalee fayyaatii fi hospitaala 30 ka'eerramaniitti bilisaan qoratamuu danda'a jedhan mootummaan Itoophiyaa. Itoophiyaan ammaan dura nama miliyoona 1,500 olii qoratte kan keessaa 1,115 irratti vaayirasichi argame namni 1,769 du'an. Raashiyaan biyyoolaa Itoophiyaa qarqara galaana diimaa Suudaanii argamutti buufata waraanaa bishaanirraa ijaaruuf akka xiinxaltootni jedhanitti adeemsi Raashiyaa kun gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa isa deebifachuuf kakaayeffate. Mootummaan Suudaan paaspoortii 3,500 kagaaf mootummaa pireezidantii kaafame Omar al-Bashir lammiilee alaaf kenname haaqe. Ministeerri dhimma keessaa namni hedduun lammummaa seera laatiin argatee jedha. Miidiyaaleen Suudaan garuu namni hedduun lammummaan irraa haqame namoota biyyoota Arabaa kan lammummaa argachuuf $10,000 hooganootaaf kennee jedhan. Mootummaan keenya namoota haleellan saalaan raga'e 4f qarshii miliyoona 1 akka kaffalu manni murtii olaanaa ajaja. Manni murtii olaanaa keenya mootummaa yeroo filannoo bara 2007-2008 hookarra uumameen namoota 4 haleellaa saaraa irratti suuf hanqateef beenya $30,000 akka kaffaluuf ajaji. Haalli Itoophiyaa keessaa haala yaaddessaa fi tasgabbii akka hin qabne Komishinarri Olaantuu mirga namoomaa UN Michelle Bachelet akka waraanii hagamma deemuu jiruu fi gabaas qabnaa akka jedhan lolkan keessatti lammiilee nagarraatti dhiibbaan cimaa gahuu ibsan. Mootummaan Itoophiyaa jalqabaan torbaan kan ibsa baaseen opereeshiniin olaantummaa seera kabachiisuu xumuruu irratti akka jiru ibsa. Hamza Hussein dabalataan isinitti hima. Haalli Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa haala yaaddessaa fi tasgabbii kan hin qabneedha. Akkasumas to'annoodhaan ala ta'aa jira jechuun yaaddoo qaban ibsan Komishinarri Olaantuun mirga namoomaa UN Michelle Bachelet lola Tigraay keessaan lammiilee nagaa irratti dhiibbaa cimaan gahuu ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba torban kanaa ibsa baaseen opereeshiniin olaantummaa seeraa kabachiisuu xumuramuutti akka jiru ibseera. Haa ta'u malee lolli ammallee jiraachuu isaa irratti dubbii himaan koree labsii yeroo muddamaa naannoo Tigraayitti hundaa'e Ambaasaddar Redwaan Hussein bakkeewwan loltoonni TPLF itti hidhata qaban faca'an
ta'anii lolan akka jiru himaniiru. Qondaalli olaantuun mirga namoomaa UN Bachelet handaara magaalota akka Maqalee, Shiraaroo, Aksum akkasumas Abiy Addii keessatti lolli jiraachuu akka odeeffatan ibsan. Mootummaan Itoophiyaa si'achi hooggantoota TPLF fi ajajni hidhaa irratti bahee adamsanii hidhuuf akka sakatta'insa itti fufeebseera. Lola Tigraay keessatti taasifameen lammiileen nagaa akka miidhaman akkasumallee qabeenyi namoota dhuunfaa miidhamu Bachelet himaniiru. Dabalataan saamichi ukkaamsuun akkasumas haleellaan saalaa dubartootaa fi shamarran irratti xiyyeeffate raawwate jechuun ibsan. Odeeffannoo dargaggoonni Tigraay hawaasa isaanii akka lolan qacaramuu dhageenyeen yaaddofneera jechuunis ibsaniiru. Haa ta'u malee dubbii kanaaf qaamni himatame hin jiru. Himannaa isaan bira gahan kunneen guutummaatti mirkaneessuun garuu sababa tajaajilli telekoomii adda citeef akka rakkoo ta'e himan. Bachelet sababa kanaaf qaamni walaba ta'e waa'ee mirga namoomaa hordofu barbaachisa jechuun himan. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin ofii akka qoratu ibseera. Yoo deeggarsa barbaanne ofuma keenyaa gaafanna jechuun ambaasaaddarri Reedwaan dhihootti dubbataniiru. Waliigaltee deeggarsa uummata Tigraayiif dhaqqabsiisuun wal qabsiises dhaqqabiinsi dhorkaa akka hin qabaanne taasifamuu qaba jedhan Bachelet. Ambaasaaddarri Reedwaan waliigalteen UN waliin taasifame UN deeggarsa akka taasisan mootummaan immoo deeggarsa akka uummata biraan gahuudha jedhanii dubbatanii turan. Ta'us gama UN'n gargaarsa ofumaa geessuuf akka yaadan ibsaa turan. Tajaajiloonni bu'uuraa kanneen akka bishaan, telekoomii, ibsaa fi kaan akka gadhiifamullee qondaalli UN kun gaafataniiru. Tajaajiloonni kunniin akka bakkatti deebi'an, suphaan akka taasifamaa jiruu fi dhihoo akka gadhiifaman mootummaan Itoophiyaa ibsuun ni yaadatama. Haasaan jibbiinsaa fi loogiin dhalattoota Tigraay addatti fooyya'aa deemaa jira ka jedhan Bachelet kun wal dhabdee biraaf sababa ta'uu male jechuun akka sirratu mootummaa gaafataniiru. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas komiin akkanaa irra deddeebiin akka bira gahu ibsuun qaamolee mootummaa waliin mari'achuun akka sirratu hubannoo irra gahamuu ibsee ture. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin kanneen TPLF waliin hidhata qaban irratti malee lammiilee nagaa irratti akka loogiin hin raawwatamne dhimma kana akka balaaleffatus kana dura himannaa irratti ka'eef deebisee ture. Qondaalli UN naannoowwan Itoophiyaa garagaraattis walitti bu'iinsi hawaasaa mudachuu ibsuun kanaanis lubbuun darbuu himaniiru. Akka fakkeenyattis naannoo Beenishaangulii fi kaan kaasan Bachelet gareen deeggarsa namoomaa kennan sodaa haleellaa malee hojii lubbuu baraaruu akka hojjetan akka haala mijeessuu mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Guyyaan kun guyyaa mirga namoomaa idil addunyaati. Mata dureen guyyaa mirga namoomaa addunyaa habar kana dandamachuuf mirga namoomaaf dhaabbachuu jedhuun yaadatama. Kanaan wal qabsiimnee haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti yaafan. Dhaabbilee mirga namoomaa falminaa jedhu dhaabbatan keessa tokko yaa'ii mirga namoomaa Itoophiyaatti. Durtaa koree hojii raawwachiiftuu dhaabbata kana kataan obbo Malleskaachoo Amahaa dubbifne. እንደምታውቂው ከዚህ ከሁለት ዓመት በኩል ወዲህ በመንግስት በኩል ያለው ጫና አለ ለማለት አንችልም። ቢያንስ ወጋ ለማፎላካስ ኢታም mirga namoomaa akka duraanii gama mootummaan jira jechuun dandeenyu. Yoo xiqqaate mootummaan kallattiidhaan wayita mirga dhala namaa miidhuu hin argine. Sanaan dura garuu dhalli namaa garmalee dararamaa ture. Dararaa mirga namoomaa kana hambisuu keessatti yaa'iin mirga namoomaa Itoophiyaas garee mirga namoomaa falman cinaa hiriiruun hojjechaa ture. Garuu ammallee yaaddoon dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa ni jira. Dhaabbati keenya sababa rakkoo dhiittaa mirga namoomaa falmachaa tureef akkaataa barbaadamuun guddachuu dhabe. Galii ga'aa hin qabu. Deeggarsa dhaabbilee idil addunyaarraa argatuun jiraata. Maallaqa argachuuf jennee dhiibbaa qaama kamiiyyuu jala seennee hin beeknu. Nuun dabalatee jaarmiyaalee mirga namoomaaf falman sababa mirga namoomaaf quuqamaniif qofa rakkoo guddaatu isaan mudata. Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namoomaaf mootummaan haa komatamuyyuu malee garuu mootummaa qofa miti karaawwatu. Gareewwan dhiittaa mirga namoomaa raawwatan hunduu hojii keenyatti qormaata ta'aniiru. Itoophiyaa keessatti namni hunduu waa'ee mirga isaa fi rakkoo mudate as ba'ee dubbachuuf waan rakkatuuf hojii qulqulluu argachuun baay'ee rakkisaadha. Kana hunda dandeenyeeti haga har'aatti qabsaa'aa turre. Itoophiyaan biyya dhalli namaa guyyaa saafaadhaan keessatti dararamuudha. Biyya inni humna qabu mootummaan isa humna hin qabne sarbu turte Itoophiyaan ammas wanti kun hin jiru jechuu miti. ይሄም አንዱ ትልቁ ችግር ነው። እንዲያው ይህንን ሁሉ ተሻግረው ነው እንግዲህ ይሰመጉ እስከዛሬ ድረስ ሲታገል የቆየው ለማለት ነው። Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya galgala kana ganuma nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irraa dubbisa. Karaa saatalaayitii Naayilsaatiin dabbalii gabaabaa qopheessa sagantaa kana Hamza Hussein ture. Kan isiniif dhiyeessan Aslii Galgalooti yoo waaqi jedhe boorsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa keessoo laabulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhambula.